rakkadhan. Harka tokkoon qabattu surree yoo qabadde harka tokkoon borsaa yoo qabadde harka kamiin bishaan qabadde. Shama hordoftoota walaabuutu jirra jirtu. Naayikii hin qabnu, naayikiin kennas kana. Kaameramaanis hin qabnu, mobaayila kanatu kennee isin bobbaarsina. Mirqaana jirra leela waliin haa mirqaannu. Maayikii hin qabnu, kaameraa hin qabnu, kaameramaaniin hin jiru, namni nu waraabu hin jiru, numa lamii wal bira taa'e. Akkatti mobaayila of dura kennee isinii waraabna. Har'a mootu mudannoo karaa jireenyaa kanatti nu mudate waan nama kolfisiisus keessa jira, waan nama gaddisiisus keessa jira. Karaa baaraa kana yeroo dhufu karaa baaraatiin dhufe fakkeenyaaf karaa baaraa kana yeroo dhufu maaltu nama mudate waan nama gaddisiisu waan nama kolfisiisu isin bashannansiisa akkasuma waa isin barsiisa waan jenne mudannoo karaa kanatti mudate isin qooduufi isiillee ammootu karaa kanatti karaa xiyyaara yeroo dhuftu mana madaamii afaan wallaaluu haa ta'u xiyyaara keessatti haa ta'u wanni isin mudate baay'ee jira kanuma isinii qoonnee isin kofalchiisuu fi hagarumaatti wajjin tura YouTube walaabuutu subscribe godhaa. Like share godha yaada keessan koomintii jalatti nu kaha asiin sammuu teessanis of bohaarsaa achumaan nulee nu fayyadaadha mee ammaa fi gara mudannootti deemna maaltu siin mudatee akka isirraa eegallaa namoo mudata isin dhima kiyya dheera dalleedha keettirraa eegalla sirraa eegalla kiyya dheeradha waan ta'eef kiyya dheeradha mudannoon kiyya dheeradha baay'ee waan nama shuukaneessuu keessa jiralleedha waan nama barsiisuu keessa jirallee ka ishee ammootu gabaabaa waan ta'eef ka ishii kana qoodannee booda ammootu gara kiyyaa tarra mee fakkeenyaaf dirree xayyaara irraa eegallu xayyaara yeroo seentan irraa eegallu xayyaara keessatti maaltu si mudate achi yeroo baatee hoo maaltu si mudate waan jedhu tartiiban noo himta maayikiin kennallee kanuma maal si mudate. Xayyaara keessatti wanti na mudate xayyaara keessatti mana fincaanii deeme mana fincaanii yeroo deeme hin ba'a jedhu barri naa mana mudite barri naa mana mudde baay'ee sodaadheen cinqame halaas akkuma godhu yeroo ozuma tuttuqu bane yeroo jedhu halaas achi keessatti hafettee muddamte baay'ee muddame waan xayyaarri jalaan na muusise hin beeku jechaa dhageessan saa waan sana. Yeroo achii baatee maal si mudate achii yoo baatee mana madaamii laayite. Achii bahee haga manatti galee halaas waan isaan naan jedhanillee hin beekan shaantaa kiyya fuudhanii nu faana deemnu hin jedhan gorfaa hin seensisanii achumaan taa'ee nyaata naaf hin nyaatuma sanillee gannaataruu illee akkasuma nyaadhe booddee irratti osuma akkasii halaas hirrafe ganama lafaan kaanee asii rawinatti kennite tallaaja haa maani jedhan beekan tallaaja haa waan jettu asiirra isaanii dhugeen. Maru idare asir. Jadi kenapa maru? Yani, wanu kita anjat tensia. Wanu kita anjat tensia. Asira telaja nukai sinjalan nuhiti gurte cu. Beku kata telaja kai malu tiba kasih asira bicara nanti kenu. Asiran beka mere. Asira sani mau apa wala lu kayan lu beka. Aci khate kalau silotte, nalotte. Ego nalotte. Garura dua huta kana boti. Ani wana sinjat tom. Yani maru idare cinta. Bekan. زما كاسي لولتو خلاص باين ندرت نتتنسو باين ندرات تلتي زما كاسي ندرات تلتي ما انا ما نفوتي من عندي كم شغوتي مال قولي ندرس بقى دائما مالي وامبران فودي نانجت ما انا مالي رودم كيف سراتني نجرتي ما انا ما دائما قبل دون ما كنا انت اشي تيتي سراتني نموجي ناسيني دائما هي بتشالان نانجت زما كاسي ندرت سراتني نرجتها جولن زما كاس جنو وياتكم من ويدم من يودم من سراتني تكن جرت ورمودا برا دلجسي طلب عن جرتج برا دايين اچمان ارغتي ما كان سيغوتي من كيسل كان من ايا كان من غوتي مالي جرين وزما كاس جنو لا كوسفي بريستينا هنيت سيمو مالتي ورقرته ورقر بريستينا هنيت بريستينا هنيت يرو سام منابان نابل بلين انجت aye jadi anggammachuudhaan fudhadhee as keessa kaawwadhe waraqaa achi makkaarraa xaayif galle dura makka turte makkaa dhufne nama bira jechuudha achi xaayif gallee waraqaa masallaalaa deema makiinaa keessatti illee achi bakka asiin sun garuu shakkiteerti yaani akka waan akka hin jirre
Intaloon jechuun. Achi mana gallee amma khalaas isin jarri illee gara gorfaa fi illee gara gorfaa fi deemee akkana waraqaa daddafee ol fuudhe isin na duubaan dhufaarti. Nagarate. Nagarreen an gammachuu khalaas gammachuu laakoo sanaa kennanii. Achi waraqaa ol fuudhee akkanatti laakoo sanaa laalaa jiru. Nititti na duubaan dhufte. Yeroo isin na duubaan dhufte duubatti hin dhosse. Harka duubatti qabatte. Duubatti hin dhosse. Maal duuba qabdaa naan jette. Homaan jedheen fidi maal duuba qabdaa naan jette. Kun akkanattu si jettee sun laakoo sanaa keente si baasna naan jettee jedheen. Himte kanillee. Himte muddamsuudha kan sodaadhaa khalaas yeroo san. Akkasitti laakoo san raafutee namarra caccabtee yeroo san. Kanaanan itti dhugna. Achumaan ciccirte laakoo sana raafutee ciccirtee achuma yeroo masan bilbiltee sarraata warra sanitti himtee jechuudha. Warri sun sarraatanyaa san achuma hariyaan. Hariyaan? Hariyaan. Isiinis khalaas maal namaa fuutee naan hin deemte. Durgasanii mana nagatu jedhe. Naanillee achi booda naa ol argachuu hin dandeenye. Achumatti haftee jechuudha. Achumatti. Gaafa baatee osoo akkamitti baatee gaafa jalqaba asii barreessanu maana jala dubbachuu diddee maaltu na jala dubbachuu jedhu akkin boontamoo gaafsanii yeroo wayii si dubbisee gaafa jalqaba si dubbisuu jaalattaan si dubbisee jejjettee xiqqoo haasotee lula cufatte gaafsa maal irra cufatte. Gaafsan waan ati nama as keessa turtullee natti fakkaate waan Jarmanii jirtu na fakkaate. Nama Jarmanii jiraate jedhe waliin haasaan. Jechuun kan maal goonare. Tolayyee gaafasa warra Jarmanii seetee nama Jarmanii jiru seena jala dubbachuu diddaa jennu. Egaa ishee lammaffaa akkaan as keessa jiru eenyu sitti mee maaliif deebitee na barreessite? Jechuun umarraa qoradhee umarraa qoradhee akkasii dhufee sitti barreesse. Tarii riiski matee nama waliin jiraa dhufte jechuudha. Amma si qabadhee miidhama amma si qabadhee. Waan akkasiiti mudannoon kee kana fakkaataa jechuudha. Mudannoon kiyya kana fakkaataa tokkos ni jira. Kaawuyyaa uffata irratti kaawuyyaan hin beektaa? Isa san sa'aatiin girgiddaa gubbaarti. Hin dhaabbattee jechuudha. Yaani yeroo isa waan irra ol koree na bira hin jiru. Isa bicha gorfaa kiyya keessa jira. Achi asii sa'aatii fuudhadhee gubbaa san kore. Yoo gubbaa kore hin cabeen lafni isaa. Cabsite kanallee. Waan ta'uu dhabe yoo ol kaasee dhaabe gaduma deebi ol kaasee dhaabe gaduma wayitti meeree. Miila irraa cabe. Miila isaatu irraa cabe. Madaa'imni maal jette? Maal gootee naan jette. Koree gubbaa fuudhe sa'aatii gubbaa fuudhee jedhee. Lolte kaa yeroo san illee. Afaan beektaate yeroo san? Yeroo san xiqqoo hin beeka. Ishee tokko fo'ii na fakkaata. Kana fakkaataa jechuun mudannoon kee baay'ee waan mudannoon kiyya baay'ee miti. Miidhamaa keessa hin jiru haa ta'u garuu waan irraa baratanii kan kan moqolchiisu hin jiru keessa. Mee ati yoo kan kee uumame. Kiyyaan dhumatu kiyyaan baay'ee na mudate. Mee keessaan uumame. Hayyee karaa kanatti karaa baaraa yeroo deemnu karaa Jibuutiitiin deemne karaa Jibuutii kana yeroo dhufnu hayyuu bakka jedhan takka jira hayyuu namoonni karaa baaraatiin dhufan namoonni dhaggeeffachaa jiran hin beekanii hayyuu sun baara gubbaadha achitti buune achitti waan nyaannu dhabnee baay'ee rakkanne nyaata dhabnee mucaa hariyyaa kiyya tokko wajjin baay'ee rakkanne. Eegasii amma mucaa tokko jira kan dura guyyaa shan achi bule jechuudha. Abboo nyaata dhabnee akkamitti nyaattanii eessaa fuutan jennee ni gaafanne. Mucaan sun balbala namaa qoqo'aati qadaana siyaa jedhaan hin jedhe. Beenu waan takka inni beenu hin jiru. Qadaana siyaa jedhaan hin jedhe. Amma balbala qoqoonee qadaana siyaa hin. Qadaana siyaa yeroo jenne. Qadaana siyaa jechuun maali? Hin beekan qadaana siyaa jedhaan amma gammaatti qadaana siyaa waan jedhu sanii wanni natti fakkaata garuu amma akka yaadutti. Qadaa jechuun nyaata wanniiti mire na siyaa jechuun ammootu keerii yaaduu wayii na fakkaatan beekon. Qadaana siyaa jenna. Qadaana siyaa jennee kadhanne jechuun mucaa tokko nutti hime amma balbala qoquunee qadaana siyaa jenna. Guyyaa takka qadaana siyaa malee waa'ee isaan beektan. Hin beeknu qadaana siyaa jennaan guyyaa lama garuu akkasii nyaata argannee jirra. Guyyaa lama nyaanne gaafa sadaffaa mucaan hiriyyaa kiyyaa kana dhufe qadaana siyaa jedhe balbala irraa lubbuu akka dheersee kabeelu hin jechuudha. Qadaana siyaa yeroo inni jedhe intaloon ala teettedha. Dhakaa wayiitti wiixasii darbatte. Akkasii mataa addaan falatte wanni dhoyite. Muka gidaara manaa dhoyite. Ishee yoo na hattuu seeti bara. Beekon. Eega ishee ammachii walitti dachaanii mucaallee baay'ee aarii anillee baay'ee aarii maal aboo biyya takkaa yoo rakkataa nyaachifne malee takkaa ufii ta'e nyaata kadhannee beekna naan jedhee hin beeknu jedheen. Hin beeknu mee hin beeknu. Kanaafuu maaltu amma nyaata namaa mufachiisa silaan taloon tun mataa nu falatte haa gallu naan jedhe hin gallaaree hin galla. Hin galla jennee amma hin galla jennee deddeemnee sumaa deemnu. Qayi maskalii sokkaa qayi maskalii dhaqanii qayi maskalii sanarraa galan hayyuu sanii. Qayi maskalii jechuun dhaabbata fannoo diimaa jechuudha kan biyyatti nama deebisu jira si gargaaree jechuudha. Isa nama beeloftanii hin galuu. Beelofnee galuu beelofni waan nyaannu dhabni maal ta'a ree
karaa nuun deemaa hin jiru. Eegas akkasumatti osoo jennu nyaata osuma gala deemuuf bakka qayyim masqalii sosoqaa jiru nyaata arganne. Nyaata argannee itti garaa guuttanne hindi hin gallu inni. Garaa guuttannaan hin gallu inni. Yeroo nyaannee nyaata argannu hin gallu jenna. Yeroo ammoo nyaata dhabnu hin galla jenna. Akkasirra akkasitti irree osuma akkas jennu osuma akkas jennu eegas as dhufne Yemanii dhufne. Yemanii as ceene Yemanii yeroo as ceenu Abdulgawii jira karaa Jibuutii sana Abdulgawii kan jira Haraamee jira. Nu qabee eegas bahar irratti nu qabanii bahar irratti nu qabee nu fe'ee Saharaa jira gammoojjii keessatti iddoo itti nama hidhan jechuudha. Achitti nu hidhee achitti yeroo nu hidhee birrii 20 ergaa nu jedhe biyyarra. Maaliif asirraa fuudhee jiisaanitti isin buusaa birrii 20 ergaa yookaan ammoo tuduu keessa jedha. Yemanii jira ijoollee Oromootis Oromoo nama lamaa fi Tigree tokko jira. Afaan warra afaan tiraansileet godhachuu warra afaan hiikuuf. Ijoollee sun nu bilbilchiisaa akkasii Yemanii lama qabee qabatteerti. Nutuman nama takka waamanii tumaan tumatti hin bu'in kaa. Sillee tuman? Situman jetta. Tuma addaa tana nutumanii nyaanni hin jiru nyaata nama 10 hin saafaa xiqqaa tokko ruusa adii kana sitti fidan galgala jechuudha. Saniyyuu galgala qofaa sitti fidanii abbaa takka afaan kaa'atte aga galgalaatti hin jiru. Guyyaa 21 akkas hidhamne sigalee guyyaa 21 achitti hidhamne namni qaama dhiqachuun hin jiru achitti nama tumanii kaan dhidhiisanii dirree kana nama luqqisanii achitti walitti irraa namni achitti walitti dahitee walitti ajaa'ee achi keessatti jechuudha. Guyyaa 21 guutuu nyaata agarsiisan nyaanni laal galgala yeroo takka qofa afaan kaa'annee aga galgalaatti nyaanni hin jiru. Akkasii guyyaa 21 hidhamne guyyaa 21 san booda hin baane. Yeroo baanu kopheen hin jirtu. Kopheen takka ala kana irra hin jirtu. Kopheen hin jirtu. Eenyu fuudhee kophee? Nama inni akka fuudhee hin beeku. Kopheen hin jirtu. Kophee tana akkasitti kophee dhabnee miila qullaa ammallee Abdulgawii biraatu nu qaba jennee laal qoree tana keessa fiinee mucaa tokko hiriyaa tokko jira. Mucaa isa waliin jechuudha. Akkasitti deemnee halkan guutuu deemaa bulle fiigaa bulle halkan guutuu qoree san keessa jechuudha. Qoreen tana osoo inni takka nuti hin dhagaamin osoo Abdulgawii biraatu nu qaba biraatu nu qabate akkasii nu darara jennee sodaannu jechuudha. Akkasii fiigaa bulle. Eegas ganama ispaaltii irratti baane yeroo ispaaltii irratti ganama subii baanu luka kana jala kana yeroo laallu hin mul'atu qoreef jechuudha. Qoreedha. Akkasitti ispaaltii irratti baanee kosii keessa deddeebinee kophee miila takkaa ciccituu takka argadde mucaa san dura. Kophee miila takkaa ciccituu saniin godhadde miila takkaan qullama deemaa inni ammoo qullama deemaa yeroo kan ammallee kophee biraa faallaa sanii jechuudha lachuu miiluma mirgaatti kophee ciccituu takkaan argadde akkasii sanuma godhannee deemnee mucaalleen kophee ciccituu wayiin argate kophee ciccituu san godhannee akkasumatti deemne. Akkasumatti osoo deemnu Yemaniirratti godhee nyaata kadhachuu eegallee nyaata nama Yemaniin ammoo yeroo sanitti akka ammaatti illee miti nyaata yoo ati gaafatte yoo ati bishaan gaafatte nyaata sii kennaa Yemanitti jechuudha bakka sanii baanan wanni guddaan Abdulgawii san bira malee Abdulgawii san bira baanan nyaata gaafa sii kennanii akkas nyaata kadhachaa deemnee akkasitti eegas hamman deemnee amma xiqqooyyoo hin eeyyuu deemnee magaalaa Taa'is jedhamtu akka dhufne magaalaa guddoo takka keessa dhufne. Magaalaa san yeroo dhufne namni karaa deemu kun birrii Yemanii 100 takka namni nu kennee jira. Birrii Yemanii 100 takka arganne nama kanooti birrii 100 takkaatu maal nu bitti badaa jennee deemnee hoteela seenne. Birrii 100 takka guddoodha kaafin. Birrii 100 takka jechuun birrii Yemanii 100 takka jechuun birrii Itoophiyaa 10. Wallaahi. Akkasitti eegas hin deemne yeroo mana nyaataa kana seennu sodaannee illee birrii tanallee hin qabu. Nyaanne akkam ta'a jennee mucaa san waliin. Osuma nuti enne wanta kana jajjatiin ufuma nutti fidan kosii bal'oo takkaa fi fuulii nutti fidan. Haa nyaannu birrii mutana kenninaa fi birrii tun geetti yaadaan geettu sodaachaa hima nyaanne. Kubsii lama nutti fidanii fuulii waliin nutti fidanii. Kubsii takka nyaannee takka hin dhiifne. Birriin tun nun geettu. Kanaafiyyuu birriin tun nun geettu akkamiin nyaanne nee dhiifne. Sodaannee dhiifne jechuudha. Eegas amma yeroo nu maal kaa'an akkam taa'anii osuma nuti teennu namichi dhufe. Namichi abbaan warri waan nyaata namaa fida jechuudha. Yeroo dhufe kubsii taan illee gaazexaa wayiitu nu maree nutti kenne waan illee hin beeknu. Birriin isinii hafte birrii illee nu gaafannee nu matare. Amma namichi shawwadame inni jala kaanee kubsii namichi sadaqaaf nu kenne jechuudha. Namichi sadaqaaf nu kenne. Nu ammoo namichi kun shawwadame birrii tanallee hin kenninu inni. Gaazexaa jala kaanee
fiinee tarree. Garuu namni sun nuti sadaqate malee wanni miti nu ammoo yeroo sanitti egaa akkanuma kennatti shawwanne yookaan ammoo wanni namichi yeroo magaalaa xaammaru sanuu edaan nu kennaa yeroo filadhaa deeman jedhe akkasitti eegasi waan san eega tarree seenaa duuba deemnee seenaa yamanii qorannee booda waan san akka namichi sadaqaaf nuti kennate beekuu dandeenya. Achii deemnee yamanii dhaqnee yamanii bakka radaa jedhamtu akka dhaqnee jimaa kaafaa turre jimaa kaafnee maal jennee gasi achitti bas afaan illee babbaranne rakkinne keessaan baane achii deemnee karaa baanii deemnee karaa huduuda Suudii yeroo huduuda Suudii deemnu yeroo huduuda Suudii deemnu karaa qaxxaamurree fiignee gaara fi gubbarra asii lafti baay'ee gadi wanniidha gadi dhooqachuu eegis amma achirraa gadi fiiguuf ifaa wayii gamana jira kaamera jira maal jedhanii sodaanna achirraa gad fiiguuf amma akka dhadhaabanii nama sadii hin jirra nama sadii hin jirra amma kan borsaa tokko fannifadhee bishaan irratti qabadheedha amma sirra gadi hin fiine sirra gad fiigaadhanii amma anaa fi ijoolleen nama sadii hin jirra fiiguu eegalle yeroo fiiguu eegalle osuma fiiguu handaasa wayiitiin deemaa gufadhee irraa gadi kan lafa dhahe akkanumatti afaanii lafa dhahe yeroo afaanii lafa dhahu kun na luqqa'ee qabattoon irraa citte akkasiin lafa dhahee yeroo lafa dhahu qabattoon surreen irraa citte taborsaa naa qabdu narraa citte miilli kun jilbi kun na luqqa'e asteen kun na luqqa'e jilba ijoollee namootu dhaabachuuf ijoolleen shurxaadha kaameraa as jedhetti ijoolleen na bira dhaabata ijoolleen na biraa fiigdi anasiin kun na luqqa'ee qabattoon borsaa narraa cite bishaan bakka biraa bu'ee jilbi na dhukkubaa surreen narraa bu'aa rakkadden harka tokkoon qabattoo surree yoo qabadde harka tokkoon borsaa yoo qabadde harka kamiin bishaan qabadde bishaan borsaa keessan kaawwattu sa'aatii kam dhaabattee kanaa borsaa banee bishaan keessa kaadha kaameraadha lafti kaameraa jala jirra dhugumatu kaamera jira moo inni shakki maambe ijoolleen kaameraa ifa jira kaamera jedhanii nu karaan jadiidha haaraa waan taaneef hin beeku harka qabattoo qabadduun dhabe harka borsaa qabadduun borsaa hin ulfaata timiraa fi maal keessa jira huccuu keessa jira jilbii na dhukkuba hin okkola akkasi baay'ee rakkadhee lubbuudha gara kaaniin lubbuudhatti jirti gara kaaniin na dhukkubu jira hedduu cinqamee amma borsaa kanaa fi bishaan walirratti qabee harka tokkoon surree qabadhee fiiguu eegalee fiigee akkasi yeroo bakka san bira tarii dhaabbattee ijoollee nagarasitti hin dhaabatte suuta hidhadhee akkasitti deeme achitti santu namuu datee achi biraa bahee akkasi kophaa bahuu eegallee ijoolleen namuu dalagaa argatee illee dalagaa iddoo biraatti argadde re'ee wayii tiisee re'ee sanjaa tokkoon tiisee bakka re'ee sanii maal si mudate re'ee taameratti re'ee tana tiisee akkasi ji'a tokko tiisee re'ee 800 irraa fudhadhee halkan sa'aatii achi tomaa si mudanne homaan mudanne halkan sa'aatii 10tti buskuta dalagachaa bulee baduu edachitee sanii ijoolleen gara makkaa kanaa namni nawaamu jira buskuta halkan dalagachaa bulee borsatti guuttadhee halkan sa'a 8tti bade badoodha iddoon gaara san keessa deemee kophaa kiyya halkan nama dukkana lafte jechuudha maan sodaattu jechuun maal sodaatu hin jiru yeroo san amma eegas gaara gubbarra bahee gadi bu'uu deema jala kana edaa bishaan wayii jira gaara kana jala eegas bishaan kana suuta harkaan lafa qabachaa gadi bu'a ol deebuu hin danda'u gadi bu'uu malee ol deebuu hin danda'amu lafti baay'ee onniidha gadi bu'ee yeroo gadi bu'uuf gadi dhiyaadhu bishaan kanarra waan gurraacha guddaa tokko jira wanni kun amma hin shokkokoysa yaa rabbi nyaatame jedheerra har'a nyaatame waan kana kaawwate gadi jedhee ilaalu gurraacha biraa akkatti dhaabbata yoona bineensa sile maaluma kunummaan jedhama sodaadhe amma gadi deemuuf wanni bineensa na jala jira ol deebuuf lafti eegan ol giraab bakka aduu irra shaadullaa ilaalallaa irra dhaabate tu'ee bakka har'a naadumatti amma eegasi ol deebuuf hin danda'u gad deemuuf sodaadhe na jala jira jechuudha amma eegasi suma shunquu kaddu dhakaatti kan gangalche dhakaa yeroo itti gangalchu itti daawwanni harreedha wanni akkasi sodaadhe jechuudha eegasi gara ilaalee yaa rabbii kee wayinoo nummaan argee wanni akkatti sodaadhe akkatti fincaan qabachuu dadhabee akkatti sodaadhe kun harreedha akkasitti harreen biyya tanatti gaara galtii namoota biyyatti harreen gaara galtii ho'i beekaadha biyya tanatti harreen gaara galtii hin beeku biyya tanatti harreen namni itti fayyadama harree akkasi sodaadhe harree jechuun harree akkasi sodaadhe baay'ee muddamee mudannoon halkan sa'a 8 badisiin jechaa jiru akkasii mudannoo namuu date kana fakkaataa ka isiillee kana
tarii wanni keessaa hubattanii fi wanni nama gaddisiisu illee keessa hin jira dhugumatti mudannoo dhugaatii Harree bineensa tama dhugaatii baay'ee na mudatee karaa kanatti jechuudha ana qofaa mitama namoonni wanni naasa kun mudate hedduu jiraachuu danda'a dhugumatti immoo mudannoo baay'ee karaa kanatti nama mudataa bu'aacii hiddi keessa tarree as geenye kanaaf ammoo bu'aacii keessa tarree kanas dagachuun barbaachisuuf viidiyoon kunillee seenaadhaaf lafaataa hojjenneeti kan akkatti waraabnee tarii gaafa tokko yaadachuu irra deebinee dhageeffanna. Kanaafi hordoftoota walaabutuuf laayik sheer godhaa yaada keessanas jalatti nu kaayaadha viidiyoo kana seenaafillee taa'inneeti qabattansine akkasanii viidiyoo biraatiin naga walitti deebinutti nagaatti yaada keessan koomentii jala nu kaaya.